كليسا نقولنا كل مرة أم تسنيتشو شكرا ربي تاجرات بري مليون تقوفي كارشي كارا كمالي بسدي في كارا ترباتا ممثورة كنا ملك أسن أما هندا إن شاء الله تعالى تان أما ركتني غند ثاني جسني قرقورون إجارتي ويا رفقتي وكيو كمان إنسان وكيو لا مجد لا مبين إن شاء الله وكيو سامبولي لام بولتي مالا قرقورو بري ترانجتشو كارشي نما كافت كارا كارشي كما دبا جها في وي بري كما قماشة مليونة تسنية جالي سني بافتي قماشة مليونة تسنية أنا هندا إن شاء الله تعالى من اللي جبنا لي سراج جرمتي ما ملي نقلا يوم ما نجاية رومان في الرابع ما شاء الله تاني يولن كمان كذا تدررم مال قالت ما ديبسون إنجرو إبن أقوم أبي يكون أنقط تروفه وجولن سعودي كوامك أقول وامك إسني قط أنا إسيادة تشيز الردو نما ميديا فيدمو وان ما نياتيو قال يادتو تكفى كافة أمني كنا Somaaliyaa irraa buqqa'u warri tokkoffaan uummata san gad deebisuuf bira dhaabbate ijoollee biyya Arabaati. Ijoolleen Suudii gargaarsa biyyaa irratti, gargaarsa lammii irratti, gargaarsa mootummaa irratti, gargaarsa dhaabbilee siyaasaa irratti tokkoffaadha. Tokkoffa. Okay, uummata akkanatti isin bira dhaabbatu kana yoo waa barbaadan isin bira dhaabbatu. Waan qabu bira darbee kagana baatii dhufu hojjetu itti dabalee kennu kana yoo arra isin karaa itti cuftanii ijoolleen kun akkatti rakkatanii waggaa lama waggaa sadi waggaa afur isaayyuu mana hidhaa koronaatti irraa amalitti jijjiiramee uffanni irraa dhume feestaala gurraacha zubaalaa keessa kaayatan isaa fara ijoolleen biyya faranjii gaarbeej jettuun kana feestaala gaarbeejaa kana yoo birriin bitatanii 50 bitatanii uffatan irraa baasanii tuman. Uummanni kun bineensa mukaa hanqatee jiru bineensi mukaatu yookiin goda ciisa yookiin immoo baala jala ciisaa jechuun muka keessa. Sinigale. Kanaaf please aangoo boru darbu jettanii seenaan dabarre hin hojjetinaati. Mootummoonni amma durallee isin dura turan tokkochi ka ijoollee Suudii kanatti karaa cufan jiru. Haboo yani accounting yan gubatu gadhiisa warri comment hidan abbaan fedhe haboo booyaa oolanii booyaa buna accounting ya no problem copylinki qofa godha share walii godha dandeetta no problem gadhiisa comment booyaa oolanii booyaa bulan accounting ani China da Oromo isin jaaladha mala an China da waan ta'eef Omar akkon qabu accounting accounting gubatu miti China da China kiyyan beeyti lammi ufina taqqaatu China kana Itoophiyaa seetanii Oromoo seetanii ka wal jibbitan. Uummanni China wal jaalata bar. Mootummaa China isin abiyyiin seetanii abiyyi obboleewwan ofii mana hidhaatti kadhatti isinitti fakkaatee haga feetan booya yoo feetan riippoortii godha. Lijuu yeenyaanoo uummata kana hin jaalata uummata wal jibbu kana hin jaalata malee kenna inni irraa tara waan ta'eef doonte afreet waan akkan sodaatina inni dhina. Sini galee kanaaf Chinaan abiyyi miti jechuudha mootummaan China abiyyi miti akka abiyyi garaan jabaata. Abiyyi kana rabbiin fuula bareechee keessa gurraachesse. Nama akka isaa garaa jabaatu addunyaa kanatti argeen beeku bara kana keessa. Miskiina dubartii miskiina dhiiraaf karaa tarazzaquuf deeme jarri kun bar hadiisa fantashiru fil ardi wabatagu min fadlillaahi jedhu qabatanii dalila godhatanii deeman malee bar hatuun deemne barsi kuffisuun deemne tarazzaquuf deeman. Ba'aa sirraa buusuuf deeman obboleesso. Itoophiyaa keessatti shiroon takkittiin birrii 200 galeera. Shiroon duutuun irra akir birrii 80. Jireenyuma kana namni kunuu yoo wal keessaa qannase baqqaa fooyya'inna fayyaa qabna. Umrii keenya ijoollummaadha. Umrii qabnu kanatti achi deemneetiin waa daddalagannee si gargaarraa. Uf gargaarraa. Lammiin tokko uf danda'uun mootummaa gargaaruudha bar. Amma namni 900 kun yoo uf danda'e mootummaa gargaare mar yoo waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee irdaata mootummaa eeggaturra lammiin biyya tokko biyya ufii keessatti haa biyyallee bayu yoo fedha biyya keessa jiraatu yoo dalagateetuma qonqoo ufii danda'e jireenyuma ufii danda'e akka waan mootummaa gargaaretti bar haganumallee yaadu bar warri aangora jiru kun haganumallee yaadu bar. Kanaaf please ijoolleen kun ijoollee qulqulluudha.
warra politikaan biyyaa baasee miti amma warri Suudii jiru bar kamana hidhaa jiru kala jirullee namni baatii lama baatii sadii sababa politikaa hidhameetiin biyyaa bahu hin jiru bar Suudii hin jiru bar qabamee akka galuu hin beeka bar dalagachuudhumaaf biyyaa baa namni Suudii dhaqu dhiiraaf dubartillee ummata miskiina dalagachuuf biyyaa bahu kana akka waan lammiin qabneetti akka waan biyyan qabneetti akka waan biyyoo qabneetti akka waan haadhaaf abbaan qabneetti akka waan bakkuma irraa uumame tokko hin qabneetti yoo kara itti cufan maal jechuun nama guba wallaahi dhugaa rabbii nama guba uf nama jibbiisa biyyi ufii baddus taatu hamtus taatu namni deemee daddalagatee yoo argate gammachuun yoo dhabellee sila waan godhun qabu ol bararii gabbararii allaatti duuti lafa jedhanii itti gala yoo ta'e jedhanii deeman ta'uu didee qaban yoo kararraa bantanii galchitan maal rakkoo qabu bara dargii keessa bar namni Suuditti wanjala hojjete bar sa'a 24 keessatti biyya galee seera mootummaa biyya Itoophiyaatiin gaafatama bara mallasallee akkas ture baruma hayda maaramillee akkas ture even namni nama yoo ajjeese Suudii keessatti duraan namni yoo nama ajjeese Itoophiyaa gala itti murtaa bar mootummoonni amarroo taran gabroonfataa yennaa miti afaan Oromoon beekanii mi alagaadhami Suudii keessatti yoo nama ajjeefte yoo nama waraante Itoophiyaatti galchanii seera Itoophiyaatti itti murtaa malee Suudii keessatti Suudiin hin fanniftu hin dalagu waliigaltee jira jechuudha garuu amma badii malee miskiinni tarazzaquuf biyyaa bahe dalagachuuf biyyaa bahe yoo qabameetiin hulaan itti cufamu maal jechuudha aangoon keessan maqaa maa inni wallaahi ani waan jiru waan dhiisuun qabu baay'ee nama gaddisiisa sagalee tayaa fi yoo kadhagaan taate isaayyuu waan nama dhibu kan Oromoo Amaara jetteetiin hawaara wal buusisiiftu ijoolleen Suudii tunillee rakkoo qabdi rakkoo keessa rabbi isinii haa furu ani na gaddisiisa waa'een ijoollee Suudii kun wallaahi baxaa maal naalloo humna qabu maal isinii godhaan rabbi furmaata keessan isinii haa kaa'u wallaahi rabbi furmaata keessan isinii haa kaa'u gabaabdutti rabbi furmaata keessan isinii haa kaa'u ijoollee miskiina gara laafeeyyii akkamtu ajira wallaahi caaltu raayyuu takka abdi raayyuu lama mucaa taa'iroo yaani raayyuu sadii kumaatama jira bar ijoollee nama hidhaa mana Suudii keessa jiran kun bara har'a osoo ala jiraate warra lubbuu ofii bira taranii miskiina meeqa jiraachisa wallaahi miskiina meeqa mee fakka nama caaltu nama fudhatan gaafuma hidhaa hidhamin dura jechuudha miskiina meeqa jechuudha ka fedhii ofii guuttachuu hin dandeenye meeqaa fedha guutaa turte jechuudha ijoollee mana madaabiin baane kan ka shiita barbaadu shiita fidaafi ka alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa fidaafi ka abbaa gadaa barbaadu waan inni barbaadu ibin bar geemii taphatee nama 50 rakkataa Oromooti erge bar mucoon tun intala durbaa taate akka waan idaa wayii irraa qabu ka kennee firiyyoota isiiti diyaasboora geemii taphatee ka heerumuuf deemu ka sargii ufiiti ittiin hin caffarin jechuudha Sigu bar waa'een namaa kun namni beekam keessee tokko waan namni callisu kana wallaaleen seena. Anammoo ijoollee hidhaa jiran keessa jechuun abdii culee faana nama mizamaa yoo xiqqaate waggaa 10 ol saahibaa naaf caaltu. Just family. Tokko amma TikTok irra dhufee asliin waan diaspora harargee irraa leenca fi illi guuruuf harargee French people jedhu isinitti hin fakkaatin. An dur irraa anama naaf caaltu waggaa 10 dura saahiba baay'ee jaaladhaanan. Isa dhugaa rabbi namummaa isi gara laafummaa isi ilaalchi isi natti tolaanan. Isa dhugaa rabbi isinitti man. Namni silkiisii qabdan bilbila aslii barakan beektan gaafadha. Xiqqeenya nama biyyaa baay'aan ijoollee harargee kanatti baay'ee dhiyaadha. Ifin artistii kenna kaama moon kana yoo xiqqaate waggaa 10 way dura wal beeyna. Qaaman nama Yamanitti wal beeku kutubila gaafadha nasraa maneedhaan jirtu. Ummanni kun shiran qaban garaan isaanii qulqulluudha waan ta'eef yoo akka carraa ta'e simmeetaawii ta'anii haadha isaanii naannoo irraan kaa'edhaan itti xagaa jedha. Hin shakka kabiraa ofirraa. Kanaaf baay'ee mucoon tun namadha. Caaltuu ani I think bakka haasaa badaan haasoftu akka dhalaa mennaqin jettu nama baay'ee gara laafetti wayiiti.
miskiina akkana tana faa mee hiitee maal abbaa isaa argata amma